Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan obboleewwan koo kan gamaaf gamana hundi keessan isin hageessu salaamanni kan koo jechaa kanan irraa madde arras viidiyoo irraa keessatti shabakaa bilaashiidha kan shabakaa kana yeroo dura irra caalaa isiniif hojjetu shabakaa qawwii qabu kan yuusarii isin gaafanne isin qabadeen dhufe viidiyoo irraa keessatti marra isinis obsaan laayikii tuquudhaan na wajjin tura subscribe gochuu hin dagatinaadha. Opsinaan VIP barreessitanii akkatti isinii dhufa kunoo mallattoo diimtuu tana gara isa gurraattiitti ol kan jedhu irra kaa'adhaatii nu faana turaadha. Yeroo mara shabakaa bareedaa fidnee akka isinii dhufnuuf isin laayikii gochuudhaan nu faana turaadha. Viidiyoo isinii gadhiisnu as keessatti viidiyoo isin hin cinqine aappii isin hin cinqine kan gartee yuusarii isin hin gaafanne qofa isinii fidee waan hin dhufuuf marree isinis laayik godhaadha na faana tura. Amma akkaataa inni itti hojjetu keessa isaa seennee waliin laalla. As keessatti auto select kan jedhu kanarra dhiifattu akkasuma zeem firii amma as keessatti inni waliin laalla. Asitti akkuma argaa jirtan jawwi moobaayilii irraa kana moobaayilii 60 riyaal ol eriyaa dalaga akkasuma zeem firii jawwi firii dalaga warri waan itis sawaadhaas asiin xinnoo takka gaddeemte obsaanii yenna akka gaddeemte asitti sawaan jirti sawaa riyaala 89 paakeejii 30 kanarra dalagaa 45 irratti yaallattanii akkasuma yaaqotee firiidha dalagaa maarree isinis an amma zeeniin keessaa qaba waan ta'eef zeenirra kaadhee waliin laalla. Okay eshi kan ofirraa cufee ilaallaayyuu. Okay bismillah akkuma argitan akka ajaa'ibaa kana barbaada maashaallah yuutuubiidhaa isaanii ilaalamee viidiyoo tanaas irratti uyne ilaalla. Akkuma argitan istiikii riyaala 30 riyaala 49 akkasuma riyaala 89 maarree isinii viidiyoo tana innaa laaltanii viidiyoo yommuu laaltan eessa argannaa warreen jettaniif aappii kana eessa argannaa warreen jettaniif viidiyoo tana akka irra gattuuytanii yennaa gattuuytan moor kan jedhu isa moor jedhu kanarra tuuytanii yennaa moor tuuyte aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu jira. Asumaan telegiraama chaanala telegiraama sabaaf yaad kan jedhu jira asiin tuuyte jooyin godhachuu dandeessa. Aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu kanarra yennaa tuuyte alaaxuul piroostorii keessa si geessa achi buufattuu maarree viidiyoo itti aanu keessatti amma walitti dachaanutti nagaan naaf turaadha. Aappiin kun tiiktookii jettanii tiiktookii laayivii bas waanuma isin qabdan miidiyaalee sooshaal miidiyaa hunda hin hojjeta jeen abdii qaba. Tiiktookiidha sennaa seentee ilaaltu akka ajaa'ibaa kan hojjetudha. Obsaadha baneeraa jechuudha. Akka ajaa'ibaadha kan hojjetudha. Gaafa ifaan akka addunyaadhaaf ife maslahaa jireenyaa uummataatiif dhufe. Marre akkuma argitan tiiktookiidhaas akkas isin hojjeta. Sooshaal miidiyaa isin qabdan waanuma hundaa hin hojjeta. Walaa feesbuukaa laayivii tiiktookii laayivii akkas kaawwii bantan sanillee hin hojjeta. Viidiyoo itti aanu keessatti shabakaa bareedaa walitti deebina inshaallah. Saniifuu marree isinis laayikii godhaa sabskiraayib gochuun nu eeggadhaadha. Akkasuma yeroota keessaniif sheer godhaa akka irraa arganii fayyadamaniif nu faana turaadha. Yeroo itti aanu keessatti viidiyoo addaatii walitti dachaana nagaan naaf turaa galatooma baay'ee.